uummata Oromoo nageenyi keessan badhaadha. Ani nagaa koodha. Egaa har'a sigaa akkuma duraanii qophii babbareedaa qabadhe isiniif dhufeen jira. Isaanis sigaa TikTok irratti bebbeekamoo fi akkasumallee koomeediyaanota garaagaraa qabadhe dhufeen jira. Egaa qophii kanatti itti gammaddu itti bohaartu jedhee abdii guddaa isinirraa qaba. Hamma maatiilee warra chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii kanatti dabalamaa isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo like, share, comment gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Walumaan gara viidiyoo keenyatti dabarru. Gamtaa baga nagaan gara interview keenyatti nagaan dhufte. Gamta elektirikisi qabee Gamta beekan deeman Tiger ayo di ma Wait Tiger instructor Gamta tak kabayan aja tak tayan aja malifi bari kudus ya bari suti ya kudus badiyan mana digit video mana kan kes me ina tawo fikir sani garu naga dasin naga mitisin kubsata aresin instructor me anna makamiti Sedayo salpad ayo di ma irko jalalan naqabem Amma dulluba jala jaalalli na qabinaan jettu eyyeka garu irko waan keenan baay'ee ajaa'ibam Anayyoo na ajaa'iba waa'ee koo tiyyan jalala kamisiif qabdime Jaalalli tiyyaan naaf qabdu isa dhugaan jedhan Tiyyaanii anaaf jettee dhiira meeqa akka dhiifte beektuusi maal kee jaalatti me tiyyan Areeda koo baay'ee jaallatti tiyyaan areeda kee murattu reeti Yoon qixxa kana muradhe qixxa kana isa mana rifeensaa muru kan xiyyaatti dhiisi kan xiyyaatti dhiisi kan xiyyaatti dhiisi jedhan irko me anna makamiti Annama hama akka keessanii argeen beeku me dhuma irratti dhaabsite qabdu maaloo dhammoo kabajanii asitti na waamtanii isa nattaasoftanis gammadeeni hammeenyuma keessanii isin keessatti arginu Ariifatu namaka kiu jechuu namaka egaa daawwattoota koo qophiin keenya gaa akkas ture ammas illee qophiin keenya itti fufaa maatiin diraamaa hirkoo gaa akkasitti keessaan nagashaniiru amma immoo gaa tiktokara beekamaa fi koomeediyaanii ajaa'iba kan ta'e magee bureetti wajjin turraa ammallee ni fana turaa isiniin jedha subscribe gochuun mana irraanfatinaa isiniin jedha ammas qophiin keenya hayi magee buree Kan eenyu ani kan garramuutiin kam abtaamuun aftaamuun jenne garramuu kan abbaatas baay'eeti abbaatas faaya jenne garramuudha tolee haadha koo moon beektanii haati kee hoo haati koo birriituudha kam immoo kibbituun amma sadiisiiti maanni mageetuutti lafa ciisuun si arge yooti yoo du'anii folorsiin namaan guddatachuu dhageetaniyyuu of ajjeese of ajjeese amma isa jirta ree si oliin jira maan nama immoo maal hojjechaa jirta muka kana muraa jira muka muraa jira meerre qottoon immoo kunoo muraan jira miti murtuun murtuudha maanni mee murii nutti agarsiisi gaa kana gaa jee meeqatti murtee raawwatta ji'a barbaadetti muramu garuu hojiin qabadhe mukuma kana akkasin muraa ooluun koyyuu waa tokkodha al tokko tokko dhagaa baattee deemte jedhani maaliifi dhagaa kana finfinneetti gurgurachuun deemaa rafe asii callisee mataa finfinneetti garuu birrii guddaa baasadhan ati gowwaadhumaam garuu amma moo maal gochaa jirta seentii 5 lafa keenyatti darbanii ijaaran kanaaf hoore kanaaf achin dhiibaa fi erga yoo miti immoo dhiibaa jirta erga kana maatii dhiibaa jira ati kana biraan xooqaadha jechuun dhagee dhuguma akkas taanaan baay'ee gaariidha mucattii durbaa tokko irratti naaf hojjisiista akka sanatti heerumtuuf beektuu laggasee eeyyee biiftuu laggasee seensiin taatu dhiisi maaliif anniisaa nu aniyyuu gaaffeen ture na didde mee amma sadhiisiiti foolowersiin kee kam ta'eera guddateera 100 200 galaara amma yoo maal godhee foolowersiin kun dabalaa yoo of ajjeeftee foolowersiin kee hin dabalana mee amma sadhiisiiti viidiyoon kun laayikii meeqa argachuu qabatte yaadda 48 galatoomi kaa baay'ee ati garuu baay'ee tokko gowwaadha mageen buree ka haala kanaan akka achiise keessaa nagalche amma immoo gaa qophiin keenya eenyutti itti fufaa nama sin baay'ee jaallataniif baay'ee kabajaniif baay'ee itti bohaartan astamaari mokonnon si eeyyee የቡታጋሲ የፍራክሽ ልጅ ማለት astamaari rakkoo jira moo ማይ ጋድ ጀነሬሽን dhiira barbat ani moo dhiira dhiira dha isa fangute maaloo dharee burcamaa dhiira feekii dhiiraa tati maaliif na arrabsitu na arrabsinaa gaaffii na gaafachuu barbaadan na gaafadhaa malee gaafa guddattu maal ta'a gaafan guddadhu dokteriin ta'a akkamitti dooktarii ta'an nama qoricha mataa ba'uun beeknatu dooktarii ta'adha ifan malee of course
Of course. Maal gujal? Inuma dalte beesa ka daltamni ngilif. Taayiti birrii kudhan isee suufiidhaaf ngilif. Waan fedhe yoo ta'e waan gara booddeetti doktarii ajaa'ibaan ta'a. Ndaatu doktari akkasitti. Asii deemaa namni sin gabbaru hin jiru. የፍራክሽን የደስ ማለት come on out my class. Kilaasii keessa jiru maastamaar interviyuu irra jirra. Sinukkubu imaanoo faanitti. Sabuu rabbo. Nan dhukkubu. Dhugaadhayi. Dhugaa. Boloqqee dhiira. Nan irraanfatin. Astamaari Mokonnon neñ. Don't forget me. Astamaarii Mokonnon aras nan deebi'e. Si. Boofa. Maal astamaarii rakkoo jedhamoo uummanni koo viidiyoo keessan enga dalaale baay'ee nutti tole nu dabalinaan jedhanii. Dhugaa. Dhaloota kaayii nyaatee qubarraa fudhasin. Dhaloota borciif ulfadda baasee hin beekne. Nan ariifadhaa gaaffii na gaafachuu barbaadan na gaafadhaame. Hin ariifadhaa. Akkuma du'eena fincaansi qabe fakkaata kanaaf fiidda. Gaaffii keessatti fufaan astamaarii qoosaa dhisaati. Waggaa 80 har'a biyya kana eenyutu bushe? Waggaa 80 irraa obbo Shimee. Margujal! የፍራክሽን ልጅ ቄንሳ ያዳይ Maal astamaarii deebiin koo sirrii miti moo? ቦሎቄ ዲራ ዱረ ጋፊን ዝጋፈጥ ያደባዝ Waggaa 80 irraa astamaarii Mokonnon tu bulche. ነጋሚኒ ማሊንዴ ስቱደንት ኦፍ ኢትዮጵያ Amma waa'ee gaaffii dhiisaa astamaarii fooleersi 100 kun galee. ዋው ክላብ ፎር ስቱደንት Baay'ee galatoomaa. Isin garuu nama sirrii miti astamaarii mammaatti illee fooloo naan goone misiin. ማርግጃል ሰቡረቦ Guyyaa har'aatti qe'aan baay'ee sin jibbeera. አዝ የፍራክሽን ልጅ Galatoomaa kan waanuma fedheefu. አቸውለት እንደብስን የፍራክሽን ልጅ የተስማ ልጅ ፋጉሎ Astamaarii Mokonnon kaadhala firaakshinii jedhanii keessa naqaachisanii. Egaa mamma qophiin keenya maskii mangee wajjin ta'a ammas nu faana turaa isiniin jedhaa. Jirtuu uummata qashtii nageenyi keessan badhaadha. Jirra nageenyi keenya badhaadha. Maskii mee'aati eessatti dhalatte? Maskiin Booran keessaa Yaabelloo dhalatte. Maskii mee'aati jaalalleen kee yookaan namni itti gara fuula duraatti heerumtu eenyudha? Dooktar Naafiyaad. Dooktar Naafiyaad koo fuudheera. Dooktar Naafiyaad fuudheera. Muleeriin munniis ta'e muleerii hojii waa warraan qabdanii amma. Maa walirraa hin qabnu. Maanni muleer? Obsa nama fixachiista. Obsi beekaa obsi. Maskii meesii yeroo jalqabaaf jaalallee eenyurraa si qabee? Eenyurraa si qabe. Anamoo? Eenyurraa si qabe. Lakkii anaan takka jaalallee na qabne. Si'inoo eenyurraa si qabee? Mucaan Booraa na qabe. Sammuun keessan nagaadha. Sammuun keessa hin hojjeta. Muleer utuu wal arrabsuu dhiibne wayyuu garuu maskii wal arrabsuu kun sirriidha. As ba'anii asirratti wal arrabsuun safuu guddaadha. Eeyyee dhugaa kee jette wal arrabsuun safuu cabsuu guddaadha. Yoo dandeettan waan akkasii dhaabaa. Beekaa muleer waan akkasii dhaabi. Bakka kanatu sin nyaatumaa bakka kana hoogtu sin. rifatuu nan maka Muleer maa wal qorraa? Qoramuun jibbe. Maskii muleerii wajjin waa tokko walirraa qabnu jetteere. Homaa waliin hin qabnu. Erga akkas ta'e immoo gadi jedhi wayi sitti maa. Sin fuudha. Bayi mana koo keessaa bayi mana koo jala. Muleer egaa haadha kana naqaachisee dabaase mana isaa keessaa. Egaa mamma qophiin keenya eenyu wajjin turraa Raachee Tasfaayee akkasiin itti gammadaniif itti bohaartan abdii guddaan isinirraa qaba. Walumaan gara viidiyoo keenyatti dabarru subscribe gochuun moo dagatinaa. Raachuu baga gammadde hin fuute jedhan garmaamuu tola. soba Maal mucaa bareeddu tokko akkasitiin hammattee suuraa kaateen jirtu ati. soba Mee gara fuula duraatti immoo eenyu fuuchuudhaaf qophoofte jirta? Maakiinko. Maakii fuutaa? Mucaan kun baay'ee tokko sitti bareeddeesi. Intal qashtii. Qashtii? Mucaa isaatii garuu maakiin. Qashtii warra argee. Giftii warra Oromoo. Ayii maakii mucaa gowwaa kanatti heerumtaati. Gowwaa naan jette. Gowwaa sanuu gowwaa adal. Anayyuu miti maakiin keeyyuu kunoo gowwaadha siin jette kaa. Turime garuu maakii fuutiraatti makiinaa akkamiitiin deemtee bashannansiista makiinaa bitteettaa fi garmaamuu tola kanaa makiinaan kee gadheenna nyaatte indee mucaa gowwaa nana maal immoo taate gadheen moobaayilii qoona nyaatte isa iyyuu iPhone moobaayiliin kee wayyoo yoomsi nyaatte mootii kaleessa ayiraachuu mucaa gowwaa nana dhiis beeqa maakii keenan fuudha yoon jedhe waan itti dubbattaa boksii sii dallaqa ayiraachuu turime raachuu atoo seene booleetti deddeebita boolee kottaa nuun jettaa booleen kun sitti tolteesii waansaa Nuti toleetu boolee alla. Qabsoof jenneetu.
Asambusaa kottaa nyaadhaa jetta hooti maaliif reenni immoo? Asambusaa nyaachaa kan boonee ollo qabsoof jenneetu baqa. Ahaa akkasii akkas sanaan baay'ee gaariidha biyya keenya nuu bilisoomsitu. Raachu viidiyoon kun maal argachuu qabame? Laayikii. Baay'ee gaariidha. Uummanni kunis akka inni fooloo naa godhu naa gaafadhu. Fooloo jedhama miti. It's follow. Follow akka isaan naa godhan naa gaafadhu kwa. Hundumti keessan kanaan fooloo godha. Galatoomi girrigirri isaa beekaa uummataa fooloo godhaa quba keessan sin hin gubu. Girgirii dhiisaan dabbara foonaa dhaqu. Egaa daawwattoota koo qophiin keenya raaga kana fakkaata ture akkasitti gammadaniif itti bohaartan abdii guddaa isin irraa qaba. Egaa qophii biraadhaan walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha. Maatii kanaaf amma maatii haaraa warra taatan immoo subscribe gochuun maatii kanatti dabalamaa isiniin jedha. Galatoomaa.